waggaa 30 gahee jira erga gochi sun raawwatame booda laakiin ani haga har'aatitti natti dhagahama gochi gaafa san raawwatame laakiin atiin seenaa isaa dhageettu kun waan ilma isaa irra gahe san baga irra gahe jetta maaliif akka ta'e seenaa kana erga dhageeffatte booda murteessita nafaana ture haga dhumaatitti. كوجمتوتا في دعوتوتا channel أحمد أورون بقنا جاهن رفتن هدو يسنجرتو فتشو بربادا نموني سبسكرايب كوتن يكسمو شير كوتن أكسمو لايك كوتن فيديو لي تدبري الردي تولي سينا كان كأرجع برنامج جديد جر الردي برنامج جديد الردي نموني سينا إساني برسني وانتوتا إساني تلقاهمي وانتوتا إسان قد تزيسي أكسمو وانتوتا جالالا وانتوتا ساينسي وهندق أبا برنامج أجايباتي تولي من قدتش يكون أكنا جدا أنا في جارتين تيا إلما أكمله هونا إلما أرجتشو داف هون أكمله جارتين تيا اللي أكسما هويتي سنبودا جدا جارتين تيا الفويت يا جمّتشو كينا جدا سنتهم وينتندو منا تطلجينه كفلي مجان كيسجلوا اللي تطلجينه سنبودا جيني سجل أمته جارتين تيا ديته المديرة أرجنه المديرة كنا كن جويا جل كبا في جويا لما فانا جهمان أوله لكن سنبودا haga waggaa tokko fi ji'a tokko osuma booyu dabarsee kaajal isee hin beeku jedha hatta nuyi tarafu harganaa rafa yaani booy akka booyaa jiru sitti beeysa doktorri nu bira hin fidin hin jiru jedha doktoronni nu bira finnu hundinuu mucaan keessan nagahuma qabaa laakiin kun amala isaa ta'uun ooltu yaani hin beeysa akka booyicha yeroo dheeraaf booye kokkeen isaa gororroon isaa hin goydaaga booye irra hatta witarafu akkuma siniin jedhe harganaa rafa nama ajaa'ibsiisa almuhim raaha argannee hin beenu jedha waggaa tokkicha waggaa jalqabaa kana keessatti sheekota bira finne jedha yaani abbootiilee amantii bira illee wayita finne ilaalanii itti qaraanii nagahuma qaba nun jedha سنبودا فوني مجا كنا كوجا تكوفي منادي قالين سنبودا مجا كن ديمو جلكبه من كيس ديمو جلكبه إرجع من كيس ديمو جلكبه وإني هنجب سين هنجر وان اتلوفه هندا بلي سورافتا ونما فيني ما هنتان وان هركان كبسن لفدر بيجب سورافتا وبلي سو كوفا جالتا أكسوما سجرا إسا فنجان إسا bakka yaani wayita affaada itti godhan affaada san keessatti fincaahu hin barbaadu baafatee fincaahu barbaada laakiin akka itti baasuu hin beeku adeemsa keessa ammoo affaada sanillee baafachuu barate hunda keessa deemee sagaraa godha akka haati isaa hin agarreef jecha akka mana nama balleessuuf deemu wahii jechuudha gocha isaa kana wayita agartu sila daa'imaa miti mucaan kun akkamitti waan akkanaa dalaguu danda'a beekaa waan akkanaa dalaga jettee si shakkis daa'imaa miti jettaan jedha laakiin gocha isaa wayita agartu yaani yoo xinxallitee ilaaltu waan beekaan akkas godhu si fakkaata fincaan bakkuma arge hunda fincaa hattan jedha akka waan beekuu kifilii aanaa fi haati isaa keessa rafnu ol bahee algaa irratti sagaraa fincaan godha yoo haati asii dhoogitu bakka biraa deemee godha yaani haffaadaa yotti godha osoo haffaadaa qaba haffaadaa ofirraa baasee lafatti godha المهم حالة كنان مجان كون أكسيت نوالين جرات باي نو أزبي جرا سنبودا وقات ربعه من برم ساسين سيسنه هما إجولة أول توم ملي إجولة توم ملي كويت كوها قدة تجنة من برم سادا باف نجرا سنبودا ويتنو مري ساسا قلتو أما اللي من برم ساتي تدابسنه من برم ساكي ست نمني تكون نمني نينجي ننجر ولا برسيسوتا ولا برتوتا ون إني مبلس ننجرو كتاب إساني جرو دفتر إساني جرو سنتلهم وان إني دلقو سنبودا يروسا دي من برمسا أرئين أمري إساسا قلين يروسا دي أرئين سنبودا يروف رفا خلاص نو إلما كيسانين دندنو بكا برفتني برسي فدا ننجرم سنبودا فود إيه من برمسا أنفاتي تقلجي من برمسا أنفا كانت تتلي إرقلجي بودا وري من برمسا أنفا كان اللي مجان كينا أكباي إيه إلما بداتي أرقل سنبودا كفلي كتا جولين براتو كيستي كرسي إسا أدتي قراني في يعني فقساني haga barsiisaan kun yoo bireedii kana barumsa kana xumure haga barsiisaan biraa dhufee seenutti gola kana hin bahu mucaa kana eega ijoollee biraa irra hintuma
kaan mataa harkisa kaan rifeensa irraa mura wanni inni hin goone hin jiru almuhim hattan wayita boqonnaatu jedhan wayita boqonnaa wayita barattoonni hundinuu bahan isa kutaa keessatti teessanii kutaadhaa hin bahu wanni inni nyaatu wanni inni dhugu achuma dhufaaf haga barumsi xumuramee san booda warri dhufee fuudhee galchutti haala kanaan waggaa jalqabaa kana xumure laakiin faayidaan tokko hin argamne mucaan badii isaa hin dhiifne almuhim osoma akkana jedhu jaartiin tiyyaa hin ulfoofte jedha san booda jedha namtichi kun ani baay'ee sodaadhe khalaas ilma mayyuu argachuu hin barbaadu ilmi kiyya ka jalqabaa yani daa'ima ta'ee waan hagana ga'u ka dalage ani hin barbaadu jedha san booda jaartiin tiyyaan ilma kana haa baasnu jenneen la hin baasnu naan jette abboo haa baasnu hin baasu san booda jaartiin tiyya ilma kana hin arganna naan jette jedha almuhim jiruun itti fufte mucaan keenyarratti wantoota ajaa'ibaa wantoota biroo arguu jalqabne jedha abbaan kun gaafa wahii mucaan kiyya kun shuukaa qabatee manaa bahe gu'iguma guddate kana maal godha mucaan kun shuukaa jedheetumaan cal'ise laakiin daqiiqaa muraasa booda warri ollaa saree isaanii qabatanii mucaan keessan ila ija saree kennaa shuukaadhaan waraanee ija balleesseenuun jedhan rifaatuu ajaa'ibaatu natti dhaga'ame olii gadi deemee soqe hin argineen galgala hin gale erga inni gale booda itti ka'e ani itti kaanaan yani nama qabbanaayaa ta'eetumaan akkan lalaale akka nama uumaan balleessine san booda gara kifilii ofii deemee seene adurree wahii manaa qabna jedha adurree teenna gaafa wahii ganama isii iyyaansa ajaa'ibaa iitu dhageenne anaaf jaartiin tee kifiliidhaa utaallee baane wayita baanu eegee isii irratti mucaan kenna kun gaaza naqee petroola naqee ibidda itti qabsiise san booda akkuma goone irraa dhaamsine jedha san booda khalaas mucaan kun rakkoo biraa qaba maraataa jira mucaan kun nufutti wadan waliin jenne anaaf jaartiin tiyya hujii daleeduu dhiistee manatti deebite jaartiin tiyya tiikwaandoo maarshaalaartii wantoota akkanaa kana barsiiste baay'ee cimtuudha almuhim manatti deebina mucama kana eeguudhaaf akka inni waan balleessine ulfallee waan taateef manaa hin baatu yeroo baay'ee san booda gaaf tokko jira mucaan kiyya kun kushiinaa isaa seenuu arge yeroo kana waggaan umriin isaa 10 seenee jira isaa kushiinaa seenuu arge maal godha kushiinaadha waliin jenne anaaf jaartiin tiyya san booda anaaf jaartiin tiyya haasawatti deebine san booda jaartiin tiyya waan haafiduudhaaf gara kifilii ol baate yeroo kana mucaan kiyya kun duubaan dhufee miila kiyya tafa kiyya irratti billaa kanaan na waraanee fiigaa bahe haga har'aatitti waggaa 30 milikanni sun hin jira jedha namtichi kun seenaa ofii kana wayita odeessu san booda hin bahe galgala hin deebe jaartiin tiyya malee naan jette hin tuqin hin gorsina almuhim teennee goggorsineen ima cal'iseetumaan nu laala baay'ee hin dubbatu san booda jaartiin tiyya ilmoo arganne ilmoon tun ta'amma nu dhalatte tun intala durbaati sinittiin himu gammachuu kenna wayita isiin xabii'ii ta'uu isii agarre hin rafti hin kaati wayita yani affaadaa waa barbaadde hin bootti normaala ta'uu isii beeyne gammachuu ajaa'ibaatu nutti dhagahame yeroo kana mucaan kenna kun mucattii teenna tana miidha jennee waan sodaanneef balbala mana kennaa hunda jijjiirre balbala gugurdaa kanaa fi gaanii gugurdaa itti goone kifilii irribaatittuu gaanii godhanne jira kifilii hunda kushiinatti gaanii goone shintibeet bakka hundatti gaanii goone qulfiin kun anaaf jaartii tiyya harkaa hin buu sa'aatii 24 harka qabannee olii gadi hin deemna jedha namtichi kun haala kanaan jiruun teenna itti fufte jedha mucaan kenna anaaf jaartiin tiyya erga mucattii tana arganne booda mucaa kanatti ka'uu jalqabne yoo inni waa balleesse akka duraanii san hin callisu itti iyyinaa hin lollaan fiigaa bahee tara sa'a lama ture deebi'a jaartiin tiyya jedhe daangi yani khalaas haga jibbiteen irraa jira yoo inni kifiliin isii keessa jirtu san iyyuu akkanumaaniyyuu kifilii san seen akkanumaan arrabsitee itti gaaddee hojii baala jettee arrabsitee mucaan ammoo si ajjeesa maalii jedhee haadha isaa tanatti fokkora haati ima callisti mucaan bahee tara sa'a takka lama tureetuma deebi'a gaafa garii haga galgala aluma bulee borumtaa itti aanu deebi'a gaaf tokko jira anaa fi jaartiin teennee qursii nyaanna mucaan ammoo gadi hin buune mucaan gadi hin buune maal ta'e har'a waliin jenneetumaan cal'isne mucattii teenna ammoo kifilii ciisicha kennaatitti balbala qullufnee gadi buunee waan nyaataa nyaachuu jalqabne osomaa waan nyaataa nyaannu daa'imni teenna iyyite laakiin iyyaansi kun jedhe
iyyaansa ajaa'ibaati. Yani iyyaansa akka nama haffaadaa yookaan nama irribaa ka'ee miti. Iyyaansa daa'ima daa'ima taate iyyaansa ajaa'ibaa yeeti. Anaaf jaartiin tiyya onneen nu keessaa buutee gara kifilee kennaa fiigaa dheene balbala qulfii baay'ee waan qabnuuf qulfii mal dafnee soine balbala bannee qulfii wayita ol seennu mucaan kenna mataa mucattii irra dhaabataa jira. Billaa wayii harka qabatee garaa isii kana xiqqoo akkana gadi qaleeni harka isii gadi qalee daa'ima dhiini irraa yaa'aa jira. Ija qorraa wayiitiin dhaabatee nu laala. San booda billaa fuudhee buqoo isii kana irra kaa'e. Anaaf jaartiin tiyya rifaatuu irraa dhaabatama hafne. Eessaan seene duubaan deebi'ee mana duubaan deebi'ee maskootii cabsee maskootii keessaan seene obboleettii isaa tana bira yani azabuudhaaf jecha. Almuhim jedha ani utaalee mucaa qabuudhaaf wayita ta'u laakiin jedha jaartiin tiyya hagamitti akka mucaa bira geettee billaa harkaa dhoyitee isa darbitee girgidda buuste ani hin beeku. Yeroo kana ani utaalee mucattii tiyya ol fuudhe dhiini hin mul'atu jedhe garaa isiitiif harka isii kana boqoo isii irra qaqqalamtee jirti jedha. Sammuuda dhiini jismii kee hundaa guute. Jaartiin tiyya erga mucaa darbite mucaa kenna girgidda darbitee lafatti inni kufe sagalee isaan dhagaa jiru gooyaan girgiddatti akka maleetti bu'e jedhe mucaa. Yeroo kana jaartiin tiyya natti deebitee mucattii ilaalte wayitu mucattii irratti dhiiga agarte aariidhaan garagaltee mucaa sakandii 2-3 akkana erga ilaalte booda boksii ajaa'ibaa fuula isaa irratti dhoyite wayita isiin harkisii ay deebi'u mucaan funuuna jalqabe. San booda boksii jalqabaa caalu ammallee boksii biraatiin itti dabalte. San booda mucaan akka haati har'a khalaas yani aarii gaafa dhalu boksii jalqabaa caalu boksii biraa itti dabalte. San booda mucaan har'a beeke akka haati aarii waggaa kana hundaa itti bahaa jirtu arge. San booda ufumarraa dhooguu jalqabe. Dhahuudhaaf hin dandeenye haati tiyya akkuma isiniin jedhe ispoortii hojjechiifti. Dhahuudhaaf akka itti dhahu dhabe yoo inni asiin dhoogu garaa isaa keessa yoo inni asiin dhoogu funyaan isaa keessa sinittiin himu. Ani dhooguudhaaf gubata itti qaba yani ilma kiyyallee irraa dhooguuf illee ta'e jira. Laakiin intala tiyya tana dhiiga isaa wayita harkatti argu wayita dhiiga isii argu haatumtu jedheetumaan osomaan akkasi dhaabadhu osoo fuula keessa dhuftu ilkaan 2-3 irraa yaafte. San booda haatumtu jedheetumaan mucattii tiyya qabadhee gara kifilii biraatitti deemeeni irraa dhiqee hagaan uffateetti godhu iyyaansa isaa hin dhaga'a. Dhaha jaartiin tiyya isa achi dhoftu hin dhagaha. Iyyaansa isaa ammoo si ajjeesa sin dhiisu ani gaafa si argadhe sin dhiisu akkanatti يعني مجان أكسيتو توما هم فكر هذا إيزات سأجي سابي سلة سنديسو سلة هنديسو جريتو ما فكر ناتي تي حق رفتي رفتو جريتو ما مجتتي يريج الراديك إيه بكا ما إني مدرسة كان إتي ديتولي مالي يقول إيش الشجافي كوشينا كيسات مجتتي دائما كبدي دابدا سمود أسمع أكسيتي تومتو جارتين تيا سجلين صد جري يعني سجلين أبامه سمبوده بدا مالتومه بدا مجتتي ارتيتي وي واكو راجلي سودان مجتتي كبدي تو كوشينا كيسا دابدا أسمع نكنا جرو جارتين تيا نتيجة بهاته ويتيسيرك راها نتلقى لكن سنتهم جسمين إسي كبرة حاجة جلاتي تيجا قفا يعني أكوان في سيتي ميت أمتدين حاجة إسا ميت الرجو إيجا بيتشاد جسمين إسي سنبودا نتيجة دباته نبيرا دابته مجتتي ناركت تلال سنبودا أكنا جدين جدانا دوئي جدين جدين سنبودا أكنا ننجدته وسو دوئي مالكبا إن شاء الله يا ربي جدين دو ننجدته سنبودا قرمنا finti beeti yookaan mana fincaanii deemtee dhiqadhee dhufa asiin socho'in naan jette hin deemtee dhiqattee natti ay deebite san booda akkana naan jette qulfiilee mana kana keessa jiru qulfii kifilii kana qollofi naan jette hin qollofne san booda kifilii keessummaadha yani mana wahii hojjenne kutaa lama qabu keessummaadhaaf jenne oddoma keessa ta'e laakiin addatti jira achi deemna naan jette mucattii tiyyaa fi ana jaartii tiyyaa fi qulfii garagaraa fudhannee gara mana saniititti deemnee balbala kenna ofitti cufne khalaas mana san keessatti inni kufee jira ofiyyuu hin beeku sinitti himu ijji isaa kun tumaa irraa gugurraachee fudhannee gara mana
keessummaa saniititti deemne yani mana keessummaaf hojjannetti tarre achi keessatti laakiin sinitti nemu mucaan kiyya fuulli isaa hin mul'atu dhiiga bichaa jismiin isaa yani caccabee jira ijji isaa hin mul'atu gurraachummaa irraa fuulli isaa gurraacha'ee jira ilkaan kun lafatti bubbu'ee jira sanbooda akkasumatti dhiisnee gara mana keessummaaf ijaarre kana seennee balbala ofitti cufne guyyaa jalqabaa akkasumatti teenne guyyaa lammaffaallee hin teenne sagalee wahiitu hin jiru sanbooda guyyaa sadaffaa ilma keenna wayita inni mana keessaa iyyuu dhageenna yani akka waan bakka sanii ka'ee algarra bahee yani dhukkubbiin itti dhagahamee iyyuu iyyaansa isaa dhageenne jedha mana keessa ammoo nyaata ji'a lamaa sadi nyaachuu danda'utu jira bakka akkuma fedhiyyuu haa ta'u jenneetu maal dhiisne jedha sanbooda anaaf jaartiin ta'e achi keessa jiraachuu jalqabne torbaan tokkoffaa hin dabre iyyaansa isaa hima dhageenna wayita inni waa caccabsu hin dhageenna anammoo ganama wayita hojii deemu uf eeggannoodhaan deema dingata duubaa dhufee billaahan na waraana sodaata akkasuma osoo jedhu makiinaa kiyya yaabbadhee deema jaartiin ta'e ammoo manaa hin baatu mucattii 24 sa'aatii waliin turte maaliif dingata bakka wahiitiin seena jettee waan sodaatteef jechuudha almuhim torbaan sadii hin dabre torbaan sadii booda sagaleen mana keenya keessaa hin dhabame sagaleen mana sanii jechuu hin dhabame kan booda guyyaa itti aanu torbaan sadii booda guyyaa itti aanu ganamaan waa yani caccabsaa meeshaa kana ajaa'ibaa dhageenye san booda har'a meeshaa caccabsutti deebi'e jenne anaaf jaartiin tiyya seeqanne almuhim osuma akkasitti caccabsu ragaa jedhe ragaa san booda guyyaa ragaa jedhe yookaan yani sagaleen dhabame san booda torbaan lamaaf sagalemmaan isaatu hin dhabame san booda jaartiin tiyya deemiitii laaleen du'uu hin oolu naan jette san booda muka qabadhee suuta jedhee balbala banee ol seene sinitti himu manni akka inni jiru sinitti himu bakka lafti ati ijjattu hin jiru haga meeshaa caccabse irraa haga yani sagaraa isaa fincaan yani haga mana balleesse irraa bakka ijjatan hin jiru almuhim akkasuma malumaan mana keessa deddeeme kushiinaa akkuma jiruun diigame sinitti himu akka inni godhe almuhim manuma keessa deddeeme mana keessa hin dhabeen mana keessa hin jiru sanbooda jaartii tiyatti bilbilee hin jiru jedheen sanbooda yimkin galgala deebuun oolu koddeebi naan jette mana keenya deebi'e haaluma saniin guyyaa maraa dhaqee ilaalaa sagaleen isaa hin dhabamte innis hin dhabame kana gatee deemee beeynee jirra sababni isaa torbaan lamaaf sagalema isaatu hin dhabne manatti sin deebi'u halkan sanbooda anaaf jaartiin tiyya hojjettoota finnee ji'a tokkoof wahi nuuf fudhate waan inni balleessisan deebisne akka duraaniititti tolchuudhaaf jechuu sanbooda mana san keessatti sodaadhaan waggaa tokko guutuu jiraanne har'a deebi'ee waan godha bor deebi'ee waan godha osuma jennu waggaa tokkoof wahi genne sanbooda anaaf jaartiin tiyya mucattiin teennallee guddataa jirti mana kana gurgurree mana biraa haa bitannu waliin jenne mana san gurgurree mana biraa bitannee jiruu teenna jiraachuu jalqabne mucaan kenna tana bootee isaatu dhabame akka gaafa sanii irra eessa akka seene nam tokko hin beeku mucaan kiyya yoo lubbuudhaan ka jiraatu ta'e guyyaa har'aa kana wita amma barreeffama kana barreessu waggaan isaa 50 hin ta'a yoo lubbuudhaan ka jiraatu ta'e jedha namtichi kun jaartiin isaa bara 2006 duute mucattiin isaa guddattee ijoollee daa'ima babbareeda 2 qabdi namtichi kun ammoo har'allee ilmoo isaa tana intala isaa tana waliin jiraata seenaa kana wanni ani barreesseef jedha guyyaa lamaan doktora nafsiyaan kee baay'ee waan miidhameef guyyaa lamaan doktora bira dhaqa yani akka nafsiyaati tana na yaaluuf jechuu guyyaa lamaan waan bira deemuuf sanbooda doktorichi mannaan jedhe ati waan kana waan si dhagahamu kana haga baastutti يعني لست هنجر كنافو وان كان برسي ويتاتي برسيتو امو نمني هذا غرغرا الرتي وتسيكنو يعني نموت كنين دكتور اكما دكتور اللي يعني دواء يا لسيكنو دندو اكسما يعني نموت غرغرا يا هذا عجائب بركسيسا يا هذا سن الرا فيدمتي جروسي هفتي نغهان جراتا وان نانجريف سيناتي يتنا شير سي وجين غوري لكن
fira keenya keessa namni tokko seenaa teenya tana hin beeku. Sababni isaa yoo seenaa kana isaanitti himnu taate mucaa waa gootan mucaa hin ajjeeftan nuun jedhanii sodaannee akkasumatti jiraataa jirraa jedha. Jaartiin tiyya boqottee jirti, ani intala tiyya wajjin jiraataa jira. Osoo wanni akkanaa isin qunname maal gootanii? Ani garuu haga har'aatitti gaabbiitu natti dhaga'amaa jedha manguddichi kun. Akka seenaa tana irraa akka isin bashannansiifte akkasuma akka waa hubattan abdii qaba. Akka waa irraa baratan illee natti hin fakkaatu, laakiin nama guddee wayita ilma akkasii argatan. Almuhim seenaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Laakiin osoo viidiyoo cuftee hin deemin laayik gochuu hin dagatin, akkasuma sheer gochuu hin dagatin, akkasuma namoota haaraaf akka sabiskiraayib godhan nuuf affeerii seenaalee babbareedaa akka dhageeffattan akka isin bohaarsuu abdii qaba. Gara fuulduraatti haga ammaatitti wantoota dabareerraallee akka waa barattan abdii qaba. Baay'ee galatoomaa namoonni chaanala tana qarqaartanii guddisaa jirtan. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jechuu barbaada. Nagaatti.